Maashaallah bakka gammaddan isiniin jedhee jira warri meeshaa bitachuuf karoora qabda yookaan kaayeffataniirtan hundi keessaanuyyuu meeshaan haarofti baazarii irraa isin seenaa jira warri meeshaa bitachuu barbaadan meeshaa orijinaalii meeshaa kwaalitii baazarii irraa jechuudha kinootii baazariin galee jira waan ta'eef baazariin akka yeroo muraasa bichaa turu hin beektanii warri bara hin gaddaa isiniif bitee ture jechuudha maashinoota irraa meeshaa garaagaraa irraa warri isin bitee jiru baazarii irraa jechuudha itti fayyadamtanii warri argitanillee hin jirtanii meeshaa orijinaaliidha maashaallah isiniin jedhee jira ammallee carraa kanatti fayyadamuudhaan baazariin guyyaa muraasa qofaaf tura waan ta'eef dafaat itti fayyadamaa isiniin jedha baazariin galee jira akkuma isin argitanii distii siraamikii irraa meeshaalee hedduu jechuudha akkasuma istoofii tachii jechuudha abbaa tokkootiin abbaa lamaatiin isinii dhufee jira jechuudha maal kana qofaa miti meeshaan haaroftiin jira jechuudha meeshaan amma jalqaba irratti duratti isin mul'ise suni istoofiin suni kan gaazaatu jechuudha gaazni isaallee wajjin jira akkuma isin argitan abbaa lamaati akkasuma istoofii tachiin kunniin illee abbaa lamaatiin sarvisii nyaataa kana qofa maalii jookii aynata garaagaraatiin akkasuma siinii bunaa meeshaan baazarii keessaa tokko lama mitiin beektan garuu muraasa isiniif mul'isaa jira malee isin ammoo meeshaa barbaadan yoo jettan baazarii kana keessatti argattu jechuudha meeshaa sila argachuu hin dandeenye hunda isaa baazarii kana argattu wanta ta'eef osoo inni isin jalaa hin ka'e yookaan guyyaa isaa osoo hin xumuramin daddafaa bitadhaa isiniin jedha burcuqqoo bifti magaala kananillee akkasuma bifa warqaammaa kanneen illee bifa barbaadaniin jechuudha burcuqqoo bishaanii argachuu ni dandeettanii zirgi isaaniillee akkasuma isaanii sarvisii jechuudha akkasuma kan warqaammaatiin akkasuma pilaastikiidhaan illee ta'e jechuudha maal kana qofaa miti maashinoota shunkurtii maashina juusaa irraa ta'e akkasuma meeshaa isin barbaadan makarajiiwwan hedduu babbareedu kanneen irraa jechuudha meeshaa isin hajamtan baazarii kana keessa argattanii meeshaalee isinii hin fidnellee hin jira isiniif waraabamnellee hin jira saafaa orijinaalii sanniin jechuudha saafaa jarri lafaan tumtu sanniin akkasuma maxabashaa kurree qabu abbaa kurree kanneen jechuudha abbaa firee tokkotiin illee jira kan amma walirratti seettiidhaan gurguramullee hin jira akkuma fedhe keessaniitiin distiin kun distii faxiiraa yookaan ammoo satatoo ambaashaa waan barbaadan itti godhachuu dandeettanii piizaa jechuudha baatiraan daabboo jechuudha darajaa isin barbaadaniin akkatuma orijinaaliitii fi itti aanaa ta'ee jira jechuudha. Istoofiin duratti maqaa isinii dhahee viidiyoo jalqaba irratti viidiyoo irratti sagaleedhaan isinii qabe suni istoofiin sun istoofii kana jechuudha maabiraatiidhaan miti kadalagu gaaziidhaan akkuma isin argitan abbaa lamaati akkuma sileendariititti jechuudha kadalagu walumaa galatti sileendariima jechuudha inniyyuu gaazaan dalagaa abbaa firee lamaati akkuma isin argitan kana akkaataa fayyadama isaallee isiniif mul'isa jechuudha namni istoofa kana barbaadan gatiin isaallee qaalii miti bitadhaa isiniin jedha gaaza keessanii fayyadamuu dandeettanii warroonni maabiraatii qoxaarii hin qabu qoxaarii mana kiyyarra hin jiru akkamiin fayyadamuu danda'a jettan gaazaan fayyadamtanii akkuma amma isin argitan kana inni kun maqannashaa fi kan ittiin dabalanii fi kan ittiin qannaasan jechuudha paaworii isaa jechuudha akkuma isin argitan kana kinootii kibriitti mana irratti caarraa achi booda kan duratti gad qabeessaniin achiin qabamaa kinooti akkuma isin argitan kana yoo barbaadan kana caalaa qabsiisuu dandeettanii kanarrallee qannasuu dandeettanii waan meeshaan jiruuf kana caalaa dabaluu hin dandeenyu homata akkasiin dhibuu jechuudha kinooti isa bira ammoo gaazni isaallee kinooti as biratti jira jechuudha asuma gurguramaa bitachuu dandeettanii akkuma barbaadaniin bitachuu dandeettanii homaa waan baay'ee laakkahullee miti gatiin isaallee baay'ee qinnaashidha waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha akkasuma eelee piizaa kana yookaan qixxaa kana jechuudha argitanii kan irra jiru kun satatoodha waan qixxaa akka satatooti kana qofaa miti hambaashaan isaa hedduu bareeda waan ajaa'ibaati hambaashaan isaa namni barbaadanii isinni kun faaraa miti jechuudha faaraa miti akkuma isin argitan kana siraamikiidha waan cabu miti waan yeroo dheeraatti fayyadamuu dandeettanii namni isaa kana barlee barbaadan koottaatii keessan dubbisaatii bitadhaa isiniin jira lakkoofsa bilbilaa kiyya forfaarii irraa isinii kaa'aa akkasuma maashina buna daaku jechaadha buna qofaaf osoo hin taane barbaree garaagaraatiif qimamii hedduu bakka akka daakachuu barbaadanii jechuudha yoo barbaadan giraamii akkasiin barbaadaniitiin haga kuma hedduutiin jira jechuudha giraama 100 kaasee giraama kuma haga 200 barbaadanii akkasuma ammoo 2500 barbaadanii giraama akkasiin barbaadaniitiin jira akkasuma maashina juusii kun jechuudha akkasuma asiirra cinaa tokkoon lixaaci yookaan qoshaashaa cinaa tokko isiniif baasa jechuudha namni barbaadan bitadhaa bareen gaddaa namni biteef hin jira jechuudha maashina kana namoonni barbaadan maashina kana bitadhaa isiniin jira wanta isin barbaadan isiniif daaka jechuudha waa hedduu ofirraa qaba foon illee daaka jechuudha maashina juusa qofaa miti foon illee ofirraa qaba jechuudha isa bira eeleen kun daabboollee daabboo ajaa'ibaa hojjeta piizaa hojjeta ambaashaa hojjeta meeshaalee hunda bakka takkatti hojjeta jechuudha inni kun
waan tokko lama miti wanti inni dalagu waa hedduu jechuudha. Daabboollee dalaga jechuudha. Namni barbaadan isa kanallee bitachuu dandeettanii waa hunda bakka tokko gad dalaga jechuudha. Akkanuma itti gad qadaadama argitanii. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Daabboo difoo yettu godhatanii gubbaanillee gadoo jalaallee itti oloo'aa akkuma isin argatan baatiraadha akkuma baatiraati. Gubbaallee itti gadoo'aa jalaallee itti oloo'aa akkasitti daabboo difoollee isiniif dalaga jechuudha. Namoonni daabboo difootiif baatiraa hin qabne isa kana fayyadamuu dandeettanii waa hunda isiniif dalaga waan ta'eef namni barbaadan isa kanallee bitadhaa isiniin jedha. Sibiila gubbaarraallee qaba gubbaallee noo'aa jalaallee toloo'aa. Maashaallah meeshaa ajaa'ibaati meeshaaleen kunniin jechuudha. Akkasuma distii siraamikii kanallee jechuudha. Darajaa barbaadanii bitachuu dandeettanii. Distiin kun viidiyoo irratti waan achi siqamee waraabamee fi baay'isee guddaa hin fakkaatu. Garuu abbaa sadii distii gurguddaa sanniini. Namni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Kana qofaa miti oovinii jechuudha. Ooviniin darajaa isin barbaadan jira. Sadarkaa isin barbaadan jechuudha. Kan istoofii gubbarraa hin qabne kan istoofii gubbarraa qabu. Maashaallah istoofii ajaa'ibaatu jira yoo barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane baawulorii yookaan maamoqiyaa bishaanii jechuudha. Kan bishaan itti danfisan. Shaayii illee keessumaa danfisachuu dandeettanii feermuuziidha jechuudha. Cinaa tokkoon feermuuzii cinaa tokkoon akkasuma boolariidha jechuudha. Isuma keessa danfistanii waa hunda asumaan xumurtanii akkasiin jalaan qorrisiisne isumaan keessattan jechuudha. Feermuuziidhaallee boolariidhaallee jechuudha. Namoonni barbaadan maashinoota akkanaa kanneen jechuudha. Kaawuyaa uffata waan barbaadan irraa jechuudha. Divaayidarii irraa barbaadanii firaashii irraa barbaadanii konfortii irraa barbaadanii akkasuma minxaafii oriijinaalii turkii sanniin jechuudha. Kan kaareen gurguramu san isaan barbaadanii hixaanaan barbaadanii saafaan barbaadanii distii shakaaraa dhagaarraa dalagamu san jechuudha. Distii hedduu babbareedaa ta'e isaan barbaadanii meeshaa barbaadanii baazarii kanarratti argachuu dandeettanii meeshaa alarraa argachuu hin dandeenye yookaan suuqarraa argachuu hin dandeenye baazarii kanarraa argattanii sababni baazarii kanaa bicha argamuuf maali yoo jettanii bootaa hedduurraa jechuudha yookaan magaalaa garagaraa irraa bakka tokkotti walitti qabamee as seena waan ta'eef akkasuma immoo meeshaa karaa seera qabeessaan hin taane seenutu iyyuu jira. Meeshaalee achiin seenu meeshaa oriijinaaliidha hin beektanii meeshaa akkasii sanniin illee as keessatti argachuu dandeettanii carraan kun akkasiin hin darbine. Lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti ittaansee ammallee duwwaa 919 27 irratti telegiraamii fi waasaap illee na argachuu dandeettanii lakkoofsa lamaan kanaan na argachuu dandeettanii. Inni kunillee maashina juusaati jechuudha. Akkasuma meeshaa farniicharaallee yoo barbaadan ofii kenna. Ogeessaa hedduu bareedaa ta'een akkasuma meeshaa oriijinaalii miidheef irraa ta'e qalamii irraa ta'e meeshaa oriijinaalii meeshaa kwaalitii nu biratti nu argattu isiniin jedha. Akkasuma gatiin isaallee hedduu bareedaa ta'a. Meeshaan baazarii kuni keessayyaan nu dubbistan meeshaa ajaa'ibaa na biratti argattu isiniin jedha. Warri zulaa hojiidhaaf deettan hojiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Zulaan haacistu malee ka hojjetu nama biraati yookaan maatii kiyya jechuudha. Hojiin keenya akkuma itti fufee jira. Keessaan na dubbisaa namni meeshaa bitachuu barbaadan yookaan meeshaa jechuu barbaadan gara keessaatiin na dubbisuu dandeettanii. Asumaan viidiyoo kiyya kana saabskiraayib laayik sheer gochaa itti fufaa isiniin jedha. Galata.